nama sadii ta'anii kennaa kana Faayisaa Furiin akka kennuudhaan sanarra dabarsaniiru. Hamilee kennaati. Ijoolleen nama sadii ta'anii biyya biraatirraa jaalala Faayisaa Furiitiif qabaniif jecha kennaa kana akka Faayisaa Furii bira geessuuf naan gaaniiru. Anis isaan dhaqqabuuf asirra dhiyaateera. Mee hamilee kennaa gaafatu. Hayyee isaanis tokkoffaa Surullee intala shaashii. Hamilee kennaami. Hamilee lammaffaa. Maqaa irraanfatte. Mee Surullee intala shaashee Saawudiirraa Faayisaa Furiitiif kennitee jirti. Aminoo falmataa qaqqabsiisaa fi jira. Surullee intala shaashee Surullee intala shaashee wow. Galatoomi qaalii Roozii Sanyii Jawaar Muhammad. Hamilee Sadafarati Hakima Nura Adam. Hamilee kennaa biyya Afrikaa. Galatoomaa. Kennaa laaptooppii. Galatoomaa. Ikafat. Bani. Ikafat. Bani. Amino. Amino Orang kamera orang badu berbadu jirai. Kennaa Surullee intala shaashee Aminoo falmataa. Kennaa kee Biraazil ga'ee Hamilee kennaa fi obboleewwan keenya kanaaf jechuudha. Biyya biraarra taa'anii obboleessa keenya kanaaf jaalalaaf kabaja qabanuuf jecha Faayisaa Furiitiif. Maqaa keessaniin jecha maqaa keessaniin ijoollee biyya biraa taa'anii Suudiirraa akka keessanitti akka sana dhufte kanatti dhufuu waan dadhabanii fi yaadannoo naa erganii maqaa keessanii fi maqaa uummata Oromoo biyya mara jiruutiin baay'ee isaan galateeffadhaa. Naa galateessaa nime ijoollee isaanii. Surullee intala shaashee Hakima Adamii fi Roozii ijoollee Suudiirraa waan kana naaf gootanii Roozii Sanyii Muhammad intala shaashee fi Hakima ulfadhaa naa jiraadhaa sin jaalladhaa siniin jedhaa. Isin warra as keessa jirtan ijoollee Dubaay keessatti warri irraa alkeemaa dhuftanii maqaa waamuu dadhabde biyya kana maqaa hin beeku jettan.